Ani maqaan koo Biqilaa Kabbadaan jedhama. Amboo Yuunivarsiitii irraa barataa makaanikaal injiinaringii waggaa 5ffaati. Waldaa Masarata Kiristoos Amboo irraan tajaajila. Akkasuma feelooshippiis nan tajaajila. Waaqeffannaan maali kan jedhuu fi namoonni baay'een deebii garaa garaatti kennu. Walakkaan gama faarfannaatiin walitti fidanii baay'ee shubbisuu, baay'ee utaaluu, dafquu kana wajjin walitti fidanii waaqeffannaatti hiika kan kennan jiru. Ani garuu akka kootti waaqeffannaa jechuun maqaa Waaqayyootiin Waaqayyoof wanti dhiyaatu hundumtu waaqeffannaadha jedha. Qodaa buusii naannessuu maaliif hin taane? Mana xaraguu waldaa keessa isaa walawwaluu maaliif hin taane? Maqaa Waaqayyootiin hojii Waaqayyoon hojjedha jedhamee wanti Waaqayyoof godhamu hundumti isaa waaqeffannaadha. An dhugaa dubbachuudhaa fi faarfannaan baay'een afaan Oromoodhaan hojjetameera. Faarfannaan namatti tolus baay'eedha. Waaqayyoo isaan haa eebbisu malee dibata Waaqayyoo isaaniif laateen kan tajaajilaa turan, tajaajilaas kan jiran faarfattoota hedduu qabna. Baay'ee isaaniitti garaan koo ciisaadha, natti tolaadha. Kana hundumaa keessaa immoo ani kanan dhaggeeffachaa ayyaana Waaqayyoo sanarra jiru irratti dabalee isa duukaa faarfannaa isaa kanan dhaggeeffachaa ittis of guddisaa jaallachaa kanan ture. Kanan baay'ee galateeffachuuf eebbisuu barbaadu. Faarfataa Yaadasaa Shirrii Waaqayyoo lafa inni jirutti isaa eebbisuun jedha. Ergaan ani faarfattootaaf qabu si'a baay'ee iddoo garaa garaa yeroo tajaajila deemnu mudannoo baay'eetu nu mudata. Keessumaa sabni keenya baay'een isaa kan inni jiru baadiyyaa keessadha waan ta'eef gara baadiyyaatti gaafa tajaajiluudhaaf deemnu faarfannoota akka fakkeenyaaf du'aa ka'uu Yesuus, nu fayyisuu Yesuus, wantoota Christ centered faarfannoota ta'an faarfannoota akkasii kana gaafa faarfannu yeroo itti namni nurkatti taa'ee dhaggeeffatutu jira. Isa immoo dhiisnee hammatu kaane waa'ee rakkina isaa, waa'ee rakkachuu isaa galatuma kanayyuu rakkina wajjin walitti finne rakkina keessaa na baaste, boolla keessaa na baaste, daara na baaste, wayyaa natti uwwiste fi wantoota kana fakkaatan utuu ka'amee faarfatamee wantoota miira namaatti bu'anidha waan ta'eef yerootti sabni keenya gammadee nurkaa fudhatutu jira. Garuu wantoota wanti faarfatamuudhaa qabu nurkatti yoo tuffatameyyuu namni fudhachuudhaa yoo dhiiseyyuu nuun garuu yaada namaa tajaajila miti. Namni haa gammadu, namatti haa tolu jennee achi baanatu hin taane Waaqayyo maal nurraa barbaada? Amma sa'aatii kanatti anaan kan na guutee jiru maalidha? Maaliif an kanatti namana yeroo baay'ee hafuurri qulqulluun hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuu baadha macaafni qulqulluun. Kanaaf ana keessa hafuurri qulqulluun jira, anis hafuura qulqulluu keessan jira. Kanaaf saba isaaf kan ta'u hafuurri qulqulluun ofuma isaatiiyyuu anatti hin dubbata. Yoon gurra qabaadhe gurran ittiin isa dhaga'u yoon qabaadhe. Hafuura qulqulluu dhaggeeffannee tajaajiluu qabna malee miira namaa laallee namni maal barbaada, namatti maaltu tola, amma sa'aatii kanatti saba kanaaf maaltu barbaachisa kan jedhu sammuu uumamaa keenya yaannee gochuu hin qabnu jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waadaa koonyane dabarsite nan laaneem du'atti oolchaa lubbuu koo garaan koo gammadeera sitti. Waadaa koonyane dabarsite nan laane du'atti oolchaa lubbuu koo garaan koo gammadeera sitti. Waadaa koonyane dabarsite nan laane du'atti oolchaa lubbuu koo garaan koo gammadeera sitti. Garaan koo gammadeera sitti. Garaan koo gammadeera sitti. Garaan koo gammadeera sitti.
garaan koo gammadeera sitti gatii namni naan baasne narraa baaste iddoo hirrina koo naaf dhaabatte utuun sin qabaanne badee nafaa sin jaalladha gooftaa koo citeen sitti hafaa gatii namni naan baasne narraa baaste iddoo hirrina koo naaf dhaabatte utuun sin qabaanne badee nafaa sin jaalladha gooftaa koo citeen sitti hafaa fayyinni koo naaf duukeetti fayyinni koo siidha fayyinni koo naaf duukeetti fayyinni koo siidha fayyinni koo jechotaan du'aa miti jaalalli kee isa jedhaan du'aa miti jaalalli kee Yesuusee waaqi kee ati naaf laatte ofii kee O Yesuusee waaqi kee ati naaf laatte ofii kee Abbaa koo waaqi kee Yesuus adda kee uumamaa fi kunuunsaan kee Yesuus adda kee qulqulluu mudaa hin qabne oomaatiin illee hin komaatamne abbaa sirrii qajeelaa siin alaa ulfinni huuf mala qulqulluu mudaa hin qabne oomaatiin illee hin komaatamne abbaa sirrii qajeelaa siin alaa galaanni huuf mala ulfinni siifi har'asii ulfinni siifi har'asii kabajni siifi har'asii galaanni siifi har'asii seenaa baay'een qabaa korojoo mudannoo koo keessaa Yesuusii wajjiniin maleessa akkamiin darbamaa kaleessa Yesuusii wajjiniin maleessa akkamiin darbamaa kaleessa O Yesuusii wajjiniin maleessa akkamiin darbamaa kaleessa dadhabbiin kan guutee deemsinni sinaala badhaadhummaa horachuuf fiiganii guddinni kan fooniif inni kaan hafuuraa yoo si wajjin walii galanii dadhabbii dheeressee umurii gabaabsaa akkasumaan qilleensa botu olaantummaa kan keet aan walii galeera siin alaa jireenyi kan godhatu soora fiin godhannee moogolee danda'een jabaadhu manisiin malee isatiin haftatee qophaa kee iccitii koosa keessaaf bakkee hin dhalatu hin argamu
anafkan akkake indalatu inargamu anafakatanke indalatu inargamu anafkan akkake indalatu inargamu anafakatanke rikichi abade nanin chamne milkin koga namas natimbanne mulata ko jamsuf kanabale kana heram bita satigale ranafe silayon anjura namate Bofta kotir kaden lafake Isana barbadi wamija Mafandi divya afandua Ranafe Ulfin nisifi arrasi Ulfin nisifi arrasi Kabaj nisifi arrasi Kabaj nisifi arrasi Hallelujah Malakamitin dagatu akamin ramfatama garumana tanafkote gargar sibarajoluma nakisam badumatuma indagatamu matuma Nakesam badumatuma indagatamu matuma Nakesam badumatuma Utuniga kesa jise Uwatu nargajike Undumtu kanaragore Karako darbe fanike Uriko narami chite nadae jarsan nadibde sinabde biye simbonko bifatu sinambarede ngatike maltu basare aha arsako kamto jike gita aha Makake tunamarare aha Jalalle gara Golgotha Hallelujah Sagantaa keenya guyyaa irratti akka eebbifamtan abdii guddaan qaba. Namoonni yaada qabdan karaa sooshaal miidiyaa keenya akkasumas immoo karaa bilbila keenyaa nuuf bilbiluu nuuf barreessuu dandeessu. Akkasumas immoo namoonni akka isaan faarfatan yookaas immoo ofii keessanii faarfachuu barbaadan karaa bilbila keenyaatiin nu quunnamaa. Torban nuuf sagantaa kan biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ali kan nokse marti igigin galiba galata ni na benna wan fidef kuya